بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشياء كفوني خبجمتو تفجالتمتو تأردفتو تكية بقرب بجراتي ساعتي كانان إسينجاه جتشا فيديو كان وانتي قبضي دوفي فبولين كي أقول لك يا تتسين إجولي شمرني دام سيسيني دامو في جتشودا ما yoo wantoota tokko tokko haasawa dhageettan jechuudha fakkeenyaaf waa'ee siifuutii fi waa'ee amaan siifuu haadha shaniin dhageettanii simmarruu jechuudha warroonni sooshaal miidiyaa kana fayyadamtan haasawa isaan kana laalee jechuudha nuti ijoolleen shamarranii cinqamnee olfiinee gaffiinee azzabamnee maal jennami garuu jarri fataa jedhanii jechuudha warra dhiira banaa beeka fataa jedhanii laaftumatti ofirraa laalanii haasa kanaafuyyuu jecha obboleeyyan kiyya hireen tuni wallaahi qooda rabbiiti hireen tun qooda rabbiiti akka namaa godhullee rabbitu beeka walaakinnahuuf cinquu hin qabnu Bakka waan namatti dhufe amma kaasatan namoonni dhiyootana yeroo laalu jechuudha siifuun haati shaneetun akka malee oo itee dallantee laaloftee yeroo ishiin dubbattu bas dhugaa wajjin bo'e jechuudha maaliif obboleeyyan kiyyaa ilmaan tokkichuyyuu nama rakkisa ijoollee tanaa wajjin biyya namaa keessatti haadha abbaa fi firaa ollaa ofii ka itti lallabattu ka isii birmatu hin qabdu jechuudha yoo obboleeyyan kenna ilmaan oromoo kana taate malee inna namni biyya namaa keessatti of hola jechuudha achi keessatti bakka wajjin rakkachuu isiiti baay'ee natti dhagame garuu jechuudha mee inni laaftumatti suuta jedhee fataa jedhee keessa dhugaa rabbuma beeka beeytanii wanti kun ajandaaf haa ta'uu dhugumaafillee haa ta'uu rabbi beeka garuu nuti obboleeyyan keenya ijoolleen shamarranii jechuudha ani dhugaa ijoollee shamarranii yeroo isin wajjin haasa'u waa baay'ee dhagaa oola jechuudha bakka namni kuni akka oromoon jette sani manni marruu galgala gubata bula ganama cileen arganiidha namni marruu ima aara ima cinqama ima azab walaakin immoo obboleeyyan keenya bakka sabrii godhadha wallahi sabrii godhadha obboleeyyan keenya warri dhiiraa kuni kaasatan ijoollee shamarranii kanatti baay'ee taphatu barbaadan abbaa rabbi isaanii laaffise malee sila kana ta'eefu jabaadhatii of jabeessaatiin hin jedha mee sagalee jaraa kana eega dhageeffanne booda walitti deebinaa siin jechuu barbaada inshallah laali qilleensi nuusi fidaa bar kanaafuu ilmaan nan gaafate ma mu bizarre qilleensa taatee kan nuuf namni tokko khairii gochuun nadhabu bara bibi na akkasi amma ati waan sin jedhu miidiyaan kunillee waa barsa mudamma waan haasofne keessumaan haasofne akkuma duraanii naanaasoo itti sanii naanaasee wayita sirra baate immoo akkuma feedaasee wallahi billahi wa rabbi ilmoo kiyyaanii fati keessaa muuma tokko haasofneen beeynu amma ji'a shaniif deemu muuma takka olii bilbilleen beeynu sobin kijibaan fedhodha abiibi ana waasuma kiyya naa wayya keessaan haasofin maal haasofidha keessaan sumuna jara si darbi dullee rabbuma jiraa'ee si darbi akkasittillee na waakatini rabbuma jiraanillee kamadii naa ga'uu geette keessaan si darba awala wayiti illee aserga awala da wasi erga yundom fiko illee bajabadde astaghfir situ wana erga isi karaalillee misi erga ane mana waqatta miti rabbi indira wana waqatta namarra na waqatulle ورب الكعبة جنا قرانا وما تكنا يرجعين بيتولي أني فاتي تيشاني بدينا وما ولي ما كتبتسيله نمني تجيبكم مر هذا مالي فولو قدني فولو قدنا مالي فولو قدشوني جرسن نمني دبشاني أركب وفيان دمو بنسي رابرين والله لازم فولو قدشوني برا Nah, kasih bergiti ya, bakal marafu. Ama mal si agar garuda mal berbakat. Waktu usianya? Mal berbakat dari mal si hargu TV si hargu mo bulla si hargu mo kamadi si hargu garbusa mal berbakat. Pam biarra. Are wan negara ke. Wan negara ke tidu fe barbare na tai to ka barbare tinagu wa matak kam. Wanni gara giyandu sila barbare sinta ilman tiyu barbare sinta aja karu magiyan nufti isanuman kuno jirada jirta rabbi gadit wasin janu wan ilman giyandu fen jirata izati ati barra hazo ati ko jara dem tarako ngange kana tinintu ambara aga kanati asirra akanat ones aga wonne akanat sitta batuchu mal ma bosona sente dufte yalmarro
amma kamtee biyya bilisoomsin. Maqaa taatu maqaa haadha shanee qabdu maqaa abbaa shanee qabdu. Maaliif maal ilmaan kiyyaan jalmarroodhaa fi dahe ofii kiyyaafan dahadhe malee aniif jalmarroon walii maaltu nagaya. Hin beektu silaas. Maaltu Oromoo nagaya? bilisoomaadha. Oromoof qabsaa'u jiran. Akkasii Oromoof qabsaa jiraati maan qabsaa ilmaan miti bosonatti hin galtu ilmaan kichuu maaliifan bosonatti galchaatu abbaan hin galle. Ilmaan hin jennaan. Oota tamma mee mintoo hima tokko naafitti akka inni seeneen agarta maqaa kan keeti seenee si agarsiisa. Tokko see maqaa siifuutiin tokko soo ittuma tokko soo jechuudha siifu jedhaa tokko saan. Akka ati misaa'il hamaan jechaa natti darbattisan. Maa Filistiinii maaf Israa'elii walitti aanee bara. Osoo neetoon jedhuu kenna seenuu baate daaraa nu goote dakkan dakka. Ganaa daaraa si goone yoom daaraa si goone amma waraana kiyya sitti kaasa. Qocaa sitti buran jennaan rabbi keessa jiraa. Maal godha rabbiin dhugaa laalaa dama laalaa sii galee anne hamtuu tanteen barbaadu. Hamtuu tiyya si jammar hamaa siin goone ka waan hamaa waan siin goone hamtuu kiyya mee maal si godhe dubartiin maal nama godhe. Ajaasa ani waa yaasa ani naasa bareeduuti amma ijoollee waa raftee maqanaa si tabsiisuu barbaade malee ijoollee tiyyarratti amma waan akkanaa naasuu. Nama na tabsiisu qabaati maaliif na tabsiista habiibi inde nama na tabsiisu dhabeeti na tabsiista gara nama si tabsiisullee haraan waan argatte dhiiguma kiyya fuula saniif dhiiga sawwa irraa jijjiirta hirmaan tiyya garuu. Uumaan hin haafanu nama haadha shanee fi ijoollee zallameen fedhanu saniif. Gobasii ta'an mee hayyee si taa'ee roomanii yookaan ammoo si hafuudhani. Yookaan taa'ee roomanii hayyee. Ati bakka jireenya kee keessatti wanti si yaachisu heerumaa fuudha qofa. Wanna akkas nama hedduutu jira. Osoo naa taate hiyyummaatii yaabi malee silaa hiyyummaatii yaabi malee ejjeesee gumaa isinii kafala jedhe. Hiyyummaatii yaabi malee guyyaa guyyaan fuudhee silaan. Ilmaan 80 kan dhalchuu kaayoo qabu garuu duraan sitti meemeen. Ani habiibi kaayyoo kiyya fuudhuu fi heerumuu miti ani kaayyoo qaba 80 miti ilmoo tokko hin argattu ati inshaallah iznii rabbiitiin. Jaalatuma ilmaan kan kee gaafattare yoo ilmaan kee feete yoo jaalatteen bar inshaallah. Egaa obboleeyyan kiyya mee jechuudha nuti waa baay'ee miidhamna. Ulfaan nutu miidhama, daa'imsan nutu miidhama, jara guddisuun jechuudha. Mee maashaallah hawwatii kenna rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Kan jiraniif ayyaa nagaa ka du'an immoo tuyyuu rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu. Kabiraate miti ooluma fuudhanii lafa kaa'uu fi irraa dhiquu fi baqa amrii daa'immaniitiin dhaabatuun baay'ee ulfaata. Kana waan ta'eef isiin tokko osoo hin taane jechuudha. Amma daa'ima tokko hammattee rafte tariis wajji rafa. Amma haati shaneetuun jechuudha. Ijoollee 4 tanaan wajjin akka isiin itti har'aan geette rabbumatu beeka. Wallahi rabbumatu ijoolleen gariin isii arrabsan garuu baay'ee garaa na nyaatte jechuudha. Maaliif akkaataa haati teenan wajji taatellee yoo wallaalle har'a akkaataa ilmaan teenya wajjin tahaa jirru hin argina waan ta'eef isin jedha. Garuu isaan laaftumatti as baasanii jechuudha. Yeroo namarratti qoosan obboleeyyan keenya kan dhiiraa kun rabbi isaanillee rahmata haa godhu. Rabbi isaan haa dhiisu. Wallahi isaanii haa dhiisu. Obboleeyyan tiyyaa wanta isiniin jechuu barbaadu bakka hin aarina. Maaliif aniin tun waa meeqan miidhama jedha. Aadaa ji'aatiin isintu miidhama. Nu walumaa galatti jechuudha. Guddisoo ilmaaniitiin akkasuma yeroo ammaa kanatti obboleeyyan kiyya waliin sobnu amrii ilmaanii fi amrii bultiitiin kan dhaabbatu irra caalaan dubartii. Osoo mootuyyuu indillee dhaabbateen bitaa mirgaa harka wal keessa naqataniiti malee akka duraanii saniitti teettee uumamanaa qofaayyuu hin yaaddu jechuudha. Sila kana ta'eefu waa hedduunuu caba jirraami waa hedduunuu miidhama jirraamiti jechuudha. Wantoonni jechuudha osoo isin biyya alaa kana jirtan obboleeyyan keenya dhiiraa birrii qofaaf ijoollee itti haasayantu jira. Akkasumallee jechuudha kaasitti isaan fuudhanii isiin immoo achi biyya namaa kana keessa halkanii guyyaa sa'aatii 24 maxbaka namaa dhaabattutu jira jechuudha. Kanaafuyyuu bakka sabrimaan of jajjabeessa wallahi ladiif yoo aartan hundaa dhabdan humni keessan dhabama jira mataan keessanillee deemee jechuudha obboleeyyan kiyya aarri kun haga nama hir'isu hin beeytanii dhiini nama dhaabata jechuudha sila kana taheefuyyuu
obboleeyyan kiyya silaa kana taheefuyyuu wooma obboleeyyan keenya irratti hojjetamaa jiru wooma amma tahaa jiru kanneen laaltanii akka uf jajjabeessitaniin barbaada wallahi ijoollee hedduutu mana namaa kana keessatti cinqamaa jira ani wallahi ebaluu hin jedhu obboleeyyan kiyya tarii namoonni yaaddoo keessan himatan naafillee yoo jettan akka keessanii hedduutu jira jechuudha anas tahee kabiraallee kanaafuyyuu wanni an akka obboleettii teessan takkaatitti isinii dhaamu obsa jechuudha maaliif humna kennallee dhabnee curaan keenya biyya namaatitti yeroon shabaabummaa kennaa biyya namaatitti waa hedduutu biyya namaatitti dhumataa jira haga haftallee yoo yaaddofnee aarree boonnee jenne of cinqinee jirne sammuun ta'ennallee achitti hafaa jirti waan ta'eef rabbiin immoo tuyyuu jechuudha obboleeyyan kiyya nama waan dalagetti hafuura baafatu nama bakka abbaa manaa keessan kana wajjin hafuura baafadha jireenya gaarii wajji jiradha jettanii ka ilma qabu dhiisee yookaan isa sitti dhiisee yookaan wajjinuu biyya namaa tana keessa deemanii isaan gaafa quufanii jedhan akka fedhan tahan immoo tuyyuu jechuudha rabbiin faallaa isinitti hin deebisinii isiniin jedha kanaafuyyuu obboleettiin teenna haadha shanillee rabbiin isii haa jabeessu akkuma kana yoo dhuguma ka fuudhee jiraatu taatellee mucaan kuni isa qofaa miti warroonni akkasitti bakka waa hedduu keessa taranii eegasii gaafa rakkina san keessaa miila baafatan jireenya dhuunfaa isaanii jiraachuu barbaadu nama baay'eedha akkas godhanii argisiisaa jiranillee nama baay'eedha dubartootaaf immoo rabbiin jajjabina isinii haa kennu bakka morkadhaati lubbuma teessanii morkadha ani yoo boo'ee ijji tiyyana fokkatti jedha fuulli kiyyana jijjiirama jedha waa hedduun cinqamaa jira osoo hin beekne waa hedduun miidhamaa jirtanii miti miidhamaa jirraa miti lubbuma teennanuu haa morkannu isiniin jechuu barbaadeeti akka gorsa tiyya gabaabduu tana qalbii nama tokkollee yoo seente akka isiitti gammadan abdii qabaa yoo balleesse immoo asumaan dhiifaman isiniin jedha viidiyoon guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kanuma fakkaata wooma baay'ee ilaalaa wooma baay'ee argaa jira garaana nyaatanii garaana nyaatee jennaan hin dubbadhee isiniin jedha yoo balleessee jiraadhellee afwallillaahin isiniin jedha wallaahi madama kenna kanaafin obboleeyyan kiyya bakka haga tokko namni beeytan yoo amma nama tokkotti yoo yaaddoo keessan himattan yoo maaliif akkana godha maaliif akkana taasisa jedhee isinitti sagalee ol fuudhee jedhe daran aartan yoo ammoo sabarisi qofaa miti ebalu isiniin jedhan anuu akkasuma matama kiyyatti yoo isiniin jedhan namni hafuura baafata qalbiin teenna tun ilaaftuudha kaasatan qalbiin teenna tashamarranii hedduu laaffatti kanaafin obboleeyyan kiyya kanuma kana laalati jabaadha lubbuu teessanii morkadhaa rabbiin amrii maraa haa laaffisuu isiniin jechuu barbaadeeti rabbiin immoo tuyyuu hiree teenna maraa haa tolchu abbaa manaa kenna ka kenna jennee itti dhihaanne wajjin nama ilaa haga akira arrii deemtu bira tarree adii bira tarree deemtutti waliin jiraatu nu haa taasisuu fayyaa nagaa wajjin hunda keessanuu isin haa taasisuun isiniin jedha yoo balleesse afwan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh rabbi jiraatana yaadan du'ini hameeysi jaalalaa sirraan gu'ini